Dhibeen sodaachisaan saffisaan daddarbu Itoophiyaa keessatti mul'achuun sodaa uume. Akka ibsa Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa baasetti dhibeen kun hanga ammatti lubbuu ogeeyyota fayyaa fi dhukkubsattoota galaafate. Dhaabbata Fayyaa Addunyaa taatee kana itti dhiyeenyaan hordofaa jira jedhe. Shamaa harka fuune hordoftoota keenya. Taatee Tibbanaa chaanala yuutuubii Milkoo Entertainmentiin isin bira gahuudha. Dhiyaadha. Tibbanaa weerara dhibee eenyummaan isaa hin beekamne jiinkatti mul'atteen lubbuun lammiilee darbe. Kunis yaaddoo uumuun lammiileen biyyattii of eeggannoo akka taasisan Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise. Ka'umsi dhibee kanas vaayirasii ta'uu akka hin oolle ogeeyyiin fayyaa tilmaamu. Maarree vaayirasiin kun maal isa jedhuuf deebii qabna. Turtii keessan hanga xumuratti nu waliin qabaadhaan affeerraa keenya. Tibbanaa weerarri dhibee hemorrhagic fever naannoo jiinkatti kan sababa vaayirasii Marburg akka ta'e qorannoon mirkaneessee jira. Baattuun vaayirasii kana simbira halkanii fruubaats jedhamuun beekamtu akka ta'e barame. Simbira halkanii kun soorata baay'inaan fuduraaleef abaaboo fayyadamti. Kanaanis dhangala'aan simbira kana keessaa bahu yoo nama tuqe vaayirasiin kun salphaadhumatti namatti darba. Egaani vaayirasiin kun yoo nama qabu carraan lubbuu namaa dabarsuu isaa baay'ee olaanaa akka ta'e raggaaleen agarsiisu. Dhukkubni hemorrhagic fever jedhamuun beekamu kun dhukkuba haala salphaa ta'een nama irraa namatti darbuu danda'udha. Vaayirasiin kun nama dhibee kanaan qabame waliin tuttuqqii yoo taasisne dhibee kanaaf nu saaxiluuf carraan isaa bal'aadha. Maarree karaaleen vaayirasiin kun ittiin daddarbu keessaa jooniin nama dhukkuba kanaan qabame waliin wataabbachuun siree tokko irra waliin ciisuun wal dhungachuu fi wal quunnamtii saalaa raawwachuun akkasumas tuttuqqiiwwan adda addaa taasisuun dhukkuba kanaaf akka nama saaxilu qorannoon ifoomsa. Vaayirasiin kun of eeggannoo yoo hin goone carraan inni dhukkubsataa irraa gara ogeessota fayyaatti daddarbuus olaanaadha. Vaayirasiin Marburg balaafamaadha. Akkuma COVID-19 daddarbuuf saffisa qaba. Dhukkubni vaayirasii Marburgiin dhufu talaallis ta'e qoricha akka hin qabne qorannoon agarsiisa. Yeroo ammaa talaalliin isaa qorannoo irra jira. Dhukkubsattoota fi yaalii dandamachiisuu adda addaa qofatu kennama. Namoota du'aatiin sababa dhukkubichaatiin mudatu tarii hanga tokko hir'isuu mala. Qorattoonni dhukkuba hemorrhagic fever ibsanitti nama mallattoo dhukkubichaa mul'isee waliin tuttuqqii taasifameen vaayirasiin Marburg yoo namatti darbe guyyaa 2 hanga 21 keessatti mallattoon dhukkuba kanaa mul'achuu jalqaba. Yeroo hundaa ta'u baatu guyyaa duraa mallattooleen mul'atanii bu'aa qaamaa bo'oo cimaa fi miira dadhabbii hamaa dabalatee dhukkubbii shaalee fi busaawwanis jiraachuu danda'a. Mallattooleen biroo kanneen akka baasaa garmalee habtaa'e dhukkubni garaa hooloojinii fi hakiin guyyaa 3ffaa irratti ni mul'atu. Dabalataan guyyoota 2 hanga 7 jidduutti finiin gogaa qaama irratti ni mul'achuus danda'a. Haaluma kanaan guyyaa 5 yoo gahe dhiigni afaanii erga funyaanii akkasumas bifa hakkeetinii fi baasatiin jiguu eegala. Sana booda dhukkubsataan gara dadhabuu gara of wallaaluutti deema. Kanaanis Marburg qaama fi sirna qaamota hedduu dadhabsiisa. Haala kanaan dhukkubni hemorrhagic fever mallattoo mul'isuu eegalee turtii guyyaa 9 hanga 10 hin caalle keessatti lubbuu galaafachuu danda'a. Kanaaf namoota mallattoolee kanneen mul'isan irraa qaban fagaachuun barbaachisaadha. Fayyaa hin dhabinaa turtiin waliin qabaattaniif galatooma. Horaa bulaa.